Maanguddoonni mana kitaabaa socho'aa uummataati. Maanguddoota kanneen keessaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti akkasumas sadarkaa biyyaatti kanneen hayyuu seenaa fi aadaa ta'an haphachaa dhufaniiti jiru. OBN immoo namoota akkasii tiriikaadhaan barbaadee bakka garaagaraatii qindeessee ni dhiyeessuusaa itti fufeeti jira. Egaa yeroo ammaa kana godina Arsii, Aanaa, Gunaa, magaalaa Negellee keessatti kan nuti argamnu. Asitti hayyuu seenaa tokko qabannee isinii dhiyeessuudhaaf qophoofnee jirra. Hayyuun seenaa kun Jeneraal Taaddasee Birruu waliin illee hidhata guddaa akka qaban dubbatama. Egaa hayyuun kun Haji Kullii Adam jedhamu. Isaan waliin turtii goona. Isin immoo nu faana tura. Egaa seenaa dhalootaa keessan irraati kaana. Haji Kulliin eessatti dhalatanii gosa kamirraa dhalatan? Gosa sikki warra sikkisaati nuti. Sikkisaa ilmaan sikkisaa shanan keessaa Jaawirraa dhaladhe. Jaawirraa dhaladhe. Akka biyyi itti dhaladhe illee Aanama Gunaa keessatti dirree agartaniitiin Amba'aa jedhama. Bakka sannaan jedhe mana bakki itti dhaladhe san ganda Caffaa Waare'ee jedhani. Dirreen Ambaan sun immoo seera qabdi gizee sanitti achitti bayan. Achitti dhaladhee achitti dhalatte naan jedhaniit abbaan kiyya natti himanii achirraa bakkeen itti guddadhe Aanama Gunaa keessatti. Mee haala guddina keessanillee nutti himaa. Haalli guddina kiyyallee garuu dhaladhee eega gara xiqqoo jabaadhee uf beekerraa amma abbaan kiyya hin jiran. Abbaan kiyya akka biyyi beekutti abbaa sabrii jedhanii kalee immoo isaan gadaa Oromoo keessatti hayyu wayyu. Seera Oromoo keessatti hayyuu fi wayyuutu jira. Wayyuu kana namni namaan dhaabu, Waaqayyoon namaa dhaaba. Hayyuu kana immoo Oromootu dhaabata. Beekaa nama filatanii dhaabatan. Abbaan kiyya gizee sanitti wayyu jedhaniin. Wayyuun kun maal namaa dalaga? Wayyuun kun agartanii hin eebbisaa gizee sanitti yoo rakkatan maraa Oromoon dhaqaniit isaanitti himatan. Yoo dhibaman isaanitti himataniit dirree qabanii dirree jila Oromoo jedhan. Dirree jila Oromoo kanarra taa'an isaan bakka kana taa'anii wayyu wanni jedhanii waan isaan jedhan Waaqayyo namaa goota. Waytuma sanitti argatan. Waytuma sanitti namaa goota Rabbiin. Waaqayyo namaa goota. Wayyuu ta'anii turanii amma isaan achi keessatti Ambaa sanirraa ka'anii waajillee turanitti Quucoo jedhanii bara 1916 seera kana jammara wayyooma kana. Hayyuu akkasii jala teessanii seenaa qorachaa turtani. Seenaa argaa dhageettii kanarraa kaatanii mee dhala namaa keessatti Oromoon qaccee kamirraayyuu wal horaa dhufe? Amma akkasitti kitaabni guddaan ol hafee lakkoofsa Oromoo haga Adamitti yoo jedhu Oromoon ka xabbooti, xabbo ka waaqoti, waaqo ka dachiiti, dachiin ka uteeti, uteen ka baatiti, baatiin ka walaabuti, walaabu ka daalachaati, daalachi ka dawwarooti, dawwaro ka oofati, oofan ka shaaroti, shaaro ka hadayyuuti, hadayyu ka roobati, roobaan ka dooriti, doorin ka mormori, mormor ka imaami, imaam ka warari, warar ka waayyuti, waayyu ka goodati, goodaan ka maridi, maridi ka galaani, galaan ka shakuuri, shakuuri immoo ka irami, iramii kanarratti rakkoo jira. Rakkoon jiru hagan ganda alaatitti jira warra addunyaa gubbatti. Karaa amantee Islaamatiin Qur'aana jedhan. Qur'aana keessatti waan kana dubbate Waaqni. Irama zaatin latii lam yukhlaq misluhaa fil bilaad jedhe. Akkaataan biyya Iram kalaqeen qabu an jedhe. Qur'aana keessatti dubbate. Biyyi Iramii sanitti nutu gala jedha Oromoon. Biyyi Waaqayyo yoo san jedhe sunillee teenna. Biyyi biroo teknoolojii namaatiin dalagatti. Teenna teknoolojii Rabbiitiin dalagatti. Ka facaafatus, ka waan mara godhatus Rabbiin dalaganna biyyi teennaa ka jedhu. Biyya san haga ammaa barbaadaa jiru. Biyyi sun immoo tana ta'uun beekameeti. Itti ba'uuf namni maruu ammoo addunyaan marri hin deemti. Garuu isin amaneeti malee as dura irratti najjeessuu barbaada.
Homaan taatan. Waaqni isin eega. Yee? Homaan taatan. Ama garee Hiramirraa hoo. iram ka baateeti baateen ka roobatteeti roobateen ka haam kanu nuu ka samat sama ka yaarid ka kush ka mahilli ka iknuuk ka idriis ka aanus ka shiish ibnu aadam jedha. Adamitti qeqqeegaa. Nu gara araba kanaan dhawannu gara aadam dhaatti oromoo. Adamitti galti malee araba kanatti hin galtu. Nabi Muhammad illee alayhi salaatu wassalaam amanteef itti amanne malee isaanitti hin gallu nuti. Isaan Qureesh jedhani. Dabarti Ismaa'il jedhani akkana jedhan.